waa'ee masad jechuun haada min masad jennee booda xumura suuraa kanarratti haasa'u teenya jechuudha. Haada liifarraa ta'e waan inni irraa fo'ame saniitiitu masad jedhama jechuudha. Bismillahir rahmanir rahim jenneeti qaraana. Tabbat yadaa abii lahabin. Tabbat jechuun haa baddu du'aa'uun aleejan kun abaaruudha. Tabbat jechuun haa baddu yadaa abii lahabin jechuun harki lamaan abii lahab haa baddu je halakat jechuudha. Yookiin yoo tabbat jechuun haa hongoftu yadaa abii lahabin harki lamaan abii lahab. Harka kana maa keessaa dubbata jennaan namni waan hojjetu baay'ee harkaan hojjeta. Yookiin yoo tabbat jechuun duwwaa haa deebitu yadaa abii lahabin jechuun harki lamaan abii lahab duwwaa haa taatu jemma rabbiini. Watabba jechuun innummaanuu badi silaayifi jechuu tun immoo ikhbaara jedhan. Khabara jumlaan tunichirratti axxafamtu odoon ta'in ikhbaara jechuun watabba jechuun waqad halaka jechuuma. Waqad halaka inni nuu bade duraanuun jiru harkisaa duwwaa zeeroo haa taatu jemma rabbiini. Abii lahab jechi jiru kun eessarraa dhufe dhiiroo jarumaa moggaasee fi jedhan. Maqaan isaa inni Abdul Uzzaadha jedhan. Uzza sanamaani moggaafame gabricha sanamaati. Bakka ammoo abii lahabii kana wanni moggaaftee fi Qureeshiin fuulli isaa waan bareeduuf lahabii jechuun arraba ibiddaa jechuudha. Arraba ibiddaa sanii wajjin waliin laalanii isa kanaatiitu bareeda. Hoggusuma hojii rimaa kana jeendiiru. Rabbuma afaan kaa'ee abii lahab jedhaniin bakka abbaa belbela ibiddaa jechuudha bakka hoggusuma hojii bareedina irraa dhufe jedhan ammoo inni fuulli isaa waan bareeduuf kuni isaa moggaafame maa aghnaa anhu jechuun isarraan deebisu maaluu qabeenyi isaati. Wamaa kasaba jechuun wanni inni horees ilmaan isaa jechuudha. Qabeenyi isaatii fi wanni inni horees irraan deebiftu sayaslaa jechuun fuuldura seenuu ta'a. Naaran jechuun ibidda zaata lahabin jechuun arraba qabdu san. Ammalaa kuniyaan isaatii fi kuniyaan inni moggaafamee fi ibiddi jaannamu wal fakkaata jechuudha. Bakkuma inni galuu taa'u saniin jarri dura asumatti moggaasee figaa. Naaran ibidda zaata lahabin belbeltuu taate san fuuldura seena. Wamraatuu isaa fi haati manasaa jechuudha. Ummu Jamiil bintu Harbiiti obboleetii Abii Sufyaanii jedhama isiini. Isiin sunis fuuldura seenti hammaalata laxa jechuun ta qoraan ba'attee deemtu saniin baanaa jemma rabbiin. Aanii hammaalata laxabii ta qoraan addunyaa irratti baattu san maali isiitiitu qoree yookiin qoraatti karaa ergamaa keessa guurtii janna itti ayita dirtu jetteeti bakka karatti guurtee ergamaa rakkiftee waan adda addaa goote yookiin hammaalatu laxabiin tun qoraan zaayidaa kana odoon ta'in ollaa waliin naqxii jan. Ollaa wali keeyseeti kana bira dhaytee kanaa fi kana mataa waliin dhoyti sanirratti hammaalata laxabi jemma. Ta ollaa waliin dhoytu baattuu qoraanii jechuudha. Fiijiidiyaa jechuun morma siidhaa keessatti habluun jechuun haanni haala jiruun ibidda san seenti. Min masad jechuun haanni quncee mukaarraa tolfame jechuudha. Liifa yaanii jira quncee timiraa jee warri fassaruus jiran mala. Haanni sun sanirraa fo'ame jahannam keessa kanaan deemte jechuudha. Habluun jechuun haanni min masadin jechuun sansalata irraa ta'e jan guyyaa qiyaamaa sansalata san morma kaayameeti kanaan akkatti ibidda keessa harkifamte jechuudha. Saniin seenti isiin achitti isi maal gooti jan abbaa mana isiidhaa sanitti ibidda dabalti jan daranuu qoraan itti guurte achitti akkuma asittuu qoraan guuruu turte akkuma asittuu ergamaa irratti kakaasuu turte abbaa mana isiidhaa. Guyyaa tokkomma kaatee ergamaan ayata kana dhageessi dhugaa suuraa kana dhageenyaan maal godhaa ilmi Abdallaa kun nadu dubbata ani bari sayyidatu nisaa'i Qureeshiin ani bar goftittiidha barra akkami waan akana na dubbata jettee dhagaa guurattee dhagaa kanaan afaan isaa keessa buusa jettee qoloosii keessa guurtee dhuftee ergamaan arke jaan kana laalee qaallittiin dhufte gaayii jennaan abbaan Bakrii kana jeen amma ergamaadhaan humaanan agartu ati caljii jeeni dhuftee amma abbaa Bakrii gaafate eeysa qotemee shariini keessun nadu dubbata jaanii anaa fi inni eeysaa walitti deemna sanuu dhagaa kanaan afaan isaa keessa guuraa jettee mee barbaadi wajeeniin inisi hin jiru jechuunis hin taatu mee barbaadi jeetuma cal bakka barbaaddee dhabdee akkasi kaatee kuttee rabbiin isii hongeessee deebite guyyaa qiyaamaatis akkasumatti qoraan ibiddatti guuruu teessee abbaa mana siidatti suuratu